Sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3tti meetirbaandii 19:25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsin kaardhaama jalqabna. Isanii qophii seenanu caqasuu jirtan arguyyaan muddeen 27 bara 2016 ganna haaraa jalqabuuf guyyaa torbaan tokkotti nu hafe ana sora laketti oduu sanii dubbisa kaardha. Mataa oduu arra qabne keessa tokko Somaaliyaan filannootti jirti. Filannoon paarlaamaan isii haaraa'ee arra kakatee hojii jalqabe. Nama keessan keessummeessan moo namoonni kun hamma dhufe nama maal qabdadha? Somaaliyaa keessatti filannoon geggeeffamee paarlaamaan har'a kakuu seenuudhaan hojii haaraa jalqabee jedhama. Afrikaa waaltaa keessatti immoo waraanni marsaa duraa eebbifameera jedhama. Kanneeniif kabiroo qabna. Hayyalam tana fakkaatti lame meeqaraa oduutti dabarra. Paarlaamaan Somaaliyaa hardhaa haaraa kakateetiin hojii jalqabee taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi suni ammallee ganni tokkoon duratti dabarsan filannoon Somaaliyaa rakkoo hedduu keessi dabarteetiin as geette Mahammad Yuusufitti oduutan Naayiroobii erge tujube. Sirna hirbuu seenuu Maqdishoo kan miseensota mana maree bakka bu'ootaaf kan mana maree federeeshinii 231 har'a geggeeffame. Xiinxalaa dhimmootii naannoo ka ta'an Abduwwahaab Sheek Abdusamad akka jedhanitti paarlaamaan inni kun isa duraarra wayya. Today event is a step forward in the right direction. Somalia now is going to new era, the new chapter now. Wanti har'a ta'e kunin karaa qajeelaan nu geessiti. Somaaliyaan jaban haaraa seenaa haaraa deemuu jirti. Warri paarlaamaa tanaa filatame harki 45 miseensotuun paarlaamaa warra duriillee paarlaamaa ta'eetiin hojjetan keessa harki 55 kaa'ima namii barumsa qabulleen hedduu keessa jira. Walumaattuu iyyuu nama humni qabutti keessi jira. Hagi guddaan ammoo dubartootilleen hedduutu qooda kan keessa qaba. Soomaaliyaan sababaa dhabamuu nageenyaa yeroo ammaaf akkasumas sababaa dhimmootii loojistikaaf jecha filannoo biyyoolessaa geggeessuu hin dandeenye. Kanaaf jecha miseensonni mana maree bakka bu'ootaa akka filataman hoogganoota gosootaaf bakka bu'oota naannootiin ture. Pirezidaantiin immoo san booda paarlaamaadhaan filatama. Qeeqxoonni akka jedhanitti adeemsi ture sagalee bituu hookkaraaf doorsisaan kan guutameef kan wal dha'ee ture. Komishinni filannoos sababaa waliin dha'uun kun uumameef jecha filannoo miseensota mana maree 5 irra deebi'uun kan geggeessu ta'uu beeksise. Barcummi hafe hoogganoonni gosaa kaadhimamtoota isaanii waan hin raggaasisaniif ammayyuu hin guutin jira. Tokkummaan mootummootaa gamtaan Afrikaa, gamtaan Awurooppaa, Igaad, Biriteenii fi Yuunaayitid Isteets sirna hirbuu seenuu bakka bu'oota mana maree kan har'aa kana simachuudhaan kun sadarkaa tokko fuula duratti tarkaanfachuudhaa jedhan. Garuu hawaasa addunyaa yeroo dhumaatti barcummi 18 mana maree bakka bu'ootaatti dabalamuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Mali jireenya Afrikaa bara 2017 itti yaa'u jiru kana keessa akka ogeeyyotii bultii jireenya Afrikaa jedhanitti bara 2016 gan haaraa ammaan tan dhumachuu jiru caala wayyaa'uu dandeetti. Bara 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kunin akka ogeeyyotii jedhanitti bara mi'i gatiitti dhabeetiin kasaar lolaan biyyatti baafate keessumattuu Afrikaa waan hedduun rakkise. Afrikaan duruu investimentii Chaayinaa irratti hirkatti. Investimentiin tunan ammoo jireenyi Chaayinaa gad bu'aa deemuun iyyuu Afrikaaf iyyuu rakkoo guddaa ta'ee jedhan ogeeyyotii akka jedhanitti. Gatiin zayitii kasaarulleen waan Afrikaa jireenyi isii irra rakkis keessaa tokko Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Moozaambikiin durii jireenyi dansaa qabaatan taane warra ufiifuyyuu jiruun itti hammaatte rakkinni garagaraa keessa jiru akka ogeeyyotii jedhanitti. Gamkaan ammoo siyaasaan Afrikaa kaduruu hundi hin qabne kaani waan jireenya Afrikaa irraa yakka keessaa tokko fakkeenyaa fi Afrikaa kibbaa keessa taasisa jireenyi dansaa qabdi jedhanitti iyyuu pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuumaa itti hammaate horii uummata irraa balleessee jedhanii isallee himatan tana jireenyi isii irraa yakka. Sun caala ammoo mootummaan Moozaambiik adoo paarlaamaan isaanii akka dansaa keessaa hin beekinu iyyuu baankii addunyaa irraa liqee doolaraa biliyoona 1 fi miliyoon 400 fuudhe deebisuu dadhabee hunillee waan jireenya Afrikaa rakkis keessaa tokko wamtaateef iyyuu Afrikaan ganna dhufu keessa akka ogeeyyotii jedhanitti diqqoo wayyaa qabaachuufa dandeetti. Biyya Afrikaa waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilikii jedhamu keessatti waraanii ganna 3 dhukkeessee rakkoo hedduu keessa buustaani amma miil gad dhaabachaa deemuu jirtu fakkaatti. Waraanii haaraa leenjifamelleen amma jedhuftu keessa hojii jalqabuuf deeme.
warri Awurooppaa dhufuun waraana biyyi sunii leenjisuufillee gara waraana 2,000 leenjisee fi amma jedhuufti keessa eebbisiisuuf qophii jira. Oduu tana Zaak Baadoorfutti Baanguu Afrikaa Waaltaa irraa nu erge nama dubbisa. Loltoonni biyya Afrikaa Waaltaa iggitamtoota baraaruutti leenjii fudhatan uummatatti agarsiisaa turan ennaa eebbifaman. Today I'm satisfied. Why? Because it's still early yet, but the people of Arra baay'een itti gammade. Maaliif jennaan waan baay'een hafeyyuu uummanni Afrikaa Waaltaa arra yeroo jalqabaatiif ba'ii hojii hojjetaa turre argee jira jedhu ministeerri ittisaa biyyattii Joosef Yaakete. Gurmuun ergama leenjii ka gamtaa Awurooppaa loltoota Rippaabilika Afrikaa Waaltaa leenjiirra turan 170 bobba'insaaf qophaa'anii jiru jechuudhaan ennaarra beeksisanitti kana dubbatan ministeerri ittisaa Yaaketeen. Gurmuun loltoota marsaa duraa kun leenjii qaama guutuu, quunnamtii, lola lafa dhiyoo, gargaarsa fayyaa duraa, meeshaa waraanaaf ogummaawwan waraanaa kabirootti torbanneen 14f leenjii fudhatanii eebbifaman. It's our mission to restore and consolidate a climate of peace. You must have permanent Qilleensa nagaa buusuuf tasgabbeessuun itti gaafatama keenya. Mootummaan daangaa biyyoolessaa dhuunfachuuf nageenya dhaabbataa qabaachuun dirqamaa jedhu ministerichi ittisaa. Ta'us waraanni biyyoolessaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa gaara cimaatu isa eeggata. Jalqaba bara 2013 yeroo finciltoonni biyyattii rakkoo hamaa keessaa isaan buusanirraa jalqabee biyyattiin raayyaa biyyoolessaan qabaatiin turte. Nagaaf tasgabbii isheetiif humnoota sadarkaa addunyaa biyyoota alaarraa achi bobbaafaman irratti hirkattee agammaatti jiraatte biyyattiin. Gurmuun leenjistoota gamtaa Awurooppaa ammallee baatii dhufu keessa leenjii marsaa 2 geggeessuuf jiran. Hojii waraana biyyoolessaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaa leenjisanii bobbaasuu kun aga fulbaana bara 2018tti kan itti fufu ta'uun beekamee jira. Torban dabre keessa xuyyoorri Raashiyaa tokko lafa dha'eetiin nama 90 caalfixee nama waan xuyyoor sun lafaan dhahe qorachuutti jiran waan xuyyoor sun lafaan dhahe nama hedduu keessaa barbaaduu jiranii amma tireeffa nama 12 argan xuyyoor sun keessatti xuyyoorri sun waraana ittisaa biyyi suniiti nama 92 keessa dhumate amma immoo Black Box sanduuqa odeeffannoo waan xuyyoor sun lafaan dhahe qoratanii irraa argachuu danda'anii arganii qorachuu jiranii jedha ministeerittis waraana Raashiyaa xuyyoorri ministeerittis waraana Raashiyaa suniin adoo baandii sirba ministeerri Raashiyaa keessattuu ministeerittis Raashiyaa jechuun fuudheetiin Siiriyaatti geessu garba gurraacha keessatti lafdhaa'e nama hedduu keessatti fixe. Nama ammaan tallaaf achi keessa lafaan dhahe keessa reefu nama 12 arganii waan isaan fixellee qorachuu jiran akka ministeerii balaa Raashiyaa jedhutti doonii 40 fi daattuu 135tti garba daakeetiin reefu nama hedduu keessa barbaadutti jira. Pireezidaanti Obaamaan bara hojii ofii fixatee ammallee torbaanuma diqqaa tokkotti hafaa fi namittaanutti baallii dabarsuuf pireezidaanti Doonaald Tiraamp illee itti gaafatama kan fudhachuuf namu walitti qophaa'uu jira. Pireezidaanti Obaamaan waan ganna 8 dabre uummataaf biyyaa hojjate miidiyaa gargaraa irratti dubbachuu jira. Akka jechi pireezidaanti Obaamaatti adoo sila ammallee marroo sadeessootiif pireezidaantii ta'ee dorgome Doonaald Tiraamp akkuma wadhu shakkiin qabu jechuun dubbate. Akka gorsaa pireezidaanti Obaamaatti keessumatti pireezidaanti Obaamaan gorsaa isaa akka duri Deevid Alexanderitti akka himetti adoo silaa dorgome afaanuma guutadhe dubbadha inuma mo'adhaa jechuun dubbachuu jira oduun ammaaf qabatan. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaa Gujii Ba'aa aanaa Bulee Horaa keessatti hidhaaf humnoonni mootummaa qabeenyaa uummataarraa saamuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni mataa jiran. Durennaa mormiin geggeessamaa turetti abaa'oo ittiin deddeebisaa turtan jechuudhaan kan uummanni bakkaa bakkatti ittiin socho'u mootorsaayikilii 1,500 ta'an uummatarraa saamaa jiru humnoonni mootummaa jechuudhaan dubbatu jiraattonni. Qabeenyaa yeroo mormii sana manca'eessi isintuu bakka buusuu qaba jedhanii harka qalleeyyii irraa tuunafiin qarshii 5,000 sana olitti tilmaamamu kan maallaqa hin qabne immoo hidhaa jiru jechuudhaan jiraattonni Bulee Horaa dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan poolisii aanaa sanaa garuu himannaa kana haaluudhaan naannoon keenya nagaa guutuu qabaa himannaa jedhame kanas quban qabu jedhanii jiru. Kan jiraataan magaalaa Bulee Horaa haala jiru ibsaniin eegallaa tujubeetu dubbise kunoo.
Wanti ta'e saamicha seeraan alaa mootora uummatarraa daldaltootarraa gara mootora 1,500 guuratanii. Eenyutu guura? Qaama mootummaati. Maaltu ta'e jedhan? Isa kanaan Keeniyaarraa abaa'oo galchaa jirtu. Abaa'oodhaa lafa kaballeessaa jiru waan ta'eef galii mootummaa haa ta'u jedhanii uummatarraa saamaa jiru. Ragaa maaliitu argameetu kan gochi akkasii geggeeffamaa jiru? Ragaa wanni qabatamaa tokkollee hin jiru. Gochi raawwatamee hin beekne waan naannoo kan magaalittii kanarra gaggeeffamee fi isa kanaan kan wal qabatu gaafa irreechaa irratti olola uumameen kakaate waajirri garaagaraa waan barbadaa'ee jiruu fi isa kana kan godhaa ture warra hariiroo Jawaar waliin qaban waan taateef isaan kana gubee kan ammoo karaa kamii arganna kan jedhu mootoraan abaa'oon gale waan ta'eef isa kanaaf jedhanii mootora uummatarraa saamaa jiru. Uummati hoo maal jechuutti ramma? Uummati aangoo maanii qaba amma. Agaa kumaandi poostiidhaan lafti bulti. Kumaandi poostiin immoo abbaa fedhe ajjeesee abbaa fedhe saamee sanii alatti immoo qabeenya barbadaa'eef jedhanii immoo uummatarraa birrii 5,000, 6,000, 10,000 uummatarraa ramadanii uummati bichaa gurguraa loon qabu ka loon gurguraa akka buna qabu buna gurguraa jira waan ta'eef. Maallaqa namarraa walitti qabu? Sadarkaa gandaatti namni harka qalleesseedhaan 5,000 kaffala. Kaachi waliin immoo 10,000, 15,000 qabeenyi barbadaa'e gara biiliyoona 1.5 jedhanii tilmaamanii magaalittii irratti. Uummata irratti ennaa qarshiin kun irratti murtaa'u eessaa fuudhee baasa uummati? Kan kaffalle kuno hidhanii kuno gara ammallee xolleetti torbaan kana kamisa darre fe'anii jiru miti hin qabu qarshii hin qabu kan jedhe cuftii shororteessaadha hin fe'ama. Maallaqa isaan baasaa jedhan hin baasan taanaan nama hidhu. Hin baasu diddeechuun shororteessaadha. Guyyaa sanii fi hariiroo Jawaar waliin warra qabu sansalati isaanii hidhati isaanii kana jedhanii achiin dabarsanii hidhu kaan hin dhaanu. Warra hidhaa kana dhiyoo kana Zuwaayirraa gallakkifame keessa. Ammaa kana immoo deebisanii hidhaa jiru. Gocha hin beekne immoo wanni abbaa gadaatiin abaarsa ifirra saroo kana ifirra dabarsinaa akka Oromiyaatti asirratti ayyaanni haa kabajamu jedhanii amma labsanii uummatarraa saanqaas maallaqa biraa dabalataan ammallee akka baafamu jedhaa jiru. Maanni ayyaana maalii kabaju? Inni Oromoo irra ta'e kun lammaffaa kan taane abbaan gadaa kan eebbisiisu yookiin akka inni abaaruu jechuudha. Isa kana immoo abbaa gadaa Gujii kan Jiloomaan dhokaa bara darbe baalli fuudhee saniin ka gaggeeffamu Bulee Horaa irratti akka gaggeeffamu uummatarra maallaqa guuraa jiru. Gama kaaniin immoo Lammaan Magarsaan dhimma kanaan kan wal qabatu as dhufaa jedhanii qophii isaanii amma baay'ee uummati dararamaa jira. Saamichitti jira, dhaanichitti jira, ejjechaatti jira. Gamiin iyyuu uummati amma naannoo kanaati du'aafi jiruu carraa isaa waaqa malee uumaa wanni biraa tokkollee qabu hin jiru. Komaandi poostiin waajjira qabaa kanaafi wanta uumamee waan uummatarra hin ga'a jedhame komaandi poostiitti himachuu danda'u jedhu. Komaandi poostiin sagalee uummataa dhaggeeffate deebii kennaa waajjira qabu. Soobaa kijibaa isaanuu komaandi poostii saniin buluu komaandi poostii sa'eennu akka ta'e namni hin beeku. Torbaan dabareen dhaga'ee jira beektaa torbaan dabareeyyuu gaaffii bulchiinsa magaalaa obbo Morkataan Teroo kenne dhagaa jira. Sooba kijibaa waan dhararraa fagaate warri saree maraatti waan taateef sareen maraatti immoo abbuma dhagartee ciniinti. Uummata kanaaf isaa eenyu akka isaan walii araarsu jaarsi biyyaa kamitti immoo uummata Bulee Horaatti lakkisi akka Oromoo guutuuttu namni isaaniif mootummaa kana walitti araarsu eenyu akka ta'e komaandi poostiinuu kijiba namni hin beeku. Qabeenyaa uummatarraa walitti qaban jettan kana eessa jiraam? Kaambii gumuruukii damee Bulee Horaa waldaa warshaa warri kireeffate kan kebbedee baallii jedhamu keessatti ammaa kana ka argamu mootora 1,500 gaa fakkeenyaaf torbaan kana keessa mana Faakolootiif mootora 10 fudhatameera. Mana Isaaqi Nuureetiif mootorri 22 fudhatameera. Akkuma san nama abbaa maqaa isaan hin beeku Kaasuu jedhamu keessaa mootorri gara 38 fudhatameera. Mannichi immoo mootorri bakka labaajoo ittiin dhiqan. Labaajoo yookiin bakka ittiin bishaan mootoraa dhiqamtaa ijoolleen hojjattee achi dhaasifattee namoota eegatan. Buufata uummata magaalarraa feetee gara baadiyyaa geessitu. Ibsanuu kennitaniif galatoomaa. Horaa bulaa. Himannaa dhiyaate kana qaama mootummaa biraa deebii argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Bulee Horaa Saajin Taganee Dhaabaatti bilbilee ka jiraattonni himatan kana waajjirri isaanii quba qaba yoo ta'e gaafadheen ture. Laachoo waan akkasii kunoo amma sirraa dhagaa jirra. Duuban qabu guyyaa lamaan kan achi illee jiru gabaasa ijoolleerraa qabuunis immoo waan akkasiin jiru. Wanni gosa sanii gonkumaa hin jiru. Ennaa gabaasi akkasii dhiyaatu yookaanis uummati himannaa akkasii dhiyeessu waajjirri keessan isiniif hin gabaasu? Jechuun uummanni himannaa akkasii dhufees hin jiru guyyaa lamaan kana yoo yaadni achi hin jiru amma dhufan hin beeku malee namni himannaa saniin qabatee nu biras dhufees hin jiru.
Kanaaf qabeenyaan uummataa wanta akka motooraa saamamaa jiru waan dhageessan hin qabdan isin humaa. Hin jiru amma sirraa dhagaa jiraayyuu. Isa qofaan mootuu hin taane ammas qabeenya kanaan dura yeroo hookarri ka'ee barbadaa'ee isinitti itti gaafatama jedhamuudhaan maallaqa namarraa walitti qabaa jiru loon isaanii gurguranii inni qabu inni hin qabne waanuma qabu walitti guuree gurgureetu gatii baasaa jiraa jedhu isa kana hoo hin beektanii? Laakka odeeffannoo sanillee hin qabu akka magaalatti wanni gosa sanillee hin jiru akka magaalatti odeeffannoon ani qabullee hin jiru lakka wanni akkasii. Qabeenyi saamames isin odeeffannoon isin biran geenyee deebi'e qarshii uummatarraa walitti qabamaa jiru ta'us quban qabdan. Quban qaba. Akka hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaatti haala naannaa keessan jiru to'attanii namoota to'annaa jala oolanis kan hin oolle hunduma isaanii hin beektu jedheen yaada. Namoonni to'annaa jala oolaa jiru hidhamaa jiru namoonni maaliif jiraattonni isa kanan isaan himatan yoo hidhamaa jiraatanoo maaliif? Yoo midhamu. Namoonni kanaan dura Ziwaayifaatti hidhamanii jiran illee deebisanii to'annaa jala oolaa jiru leenjii booddee. Deebi'anii hidhaman illee jiruu jedhanii himatu jiraattonni magaalaa Bulee Horaa. Amma gaafa isaan warri leenjii xumureetoo galu sanaan garana dhufe gara maatii nama hidhamuu baatee waan beeku hin qabu warra amma achi gale san hidhanmoo hiniine kan jedhu warra bakka moo warra argatan malee amma dhimma san waan beeku hin qabu. Saajin Taganee Dhaabaa hoogganaa poolisii magaalaa Bulee Horaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Ebla 9 bara 2016 namoonni 500 ta'an utuu doonii seeraa ala godaantota deddeebisaniin gara Awurooppaatti ce'uudhaaf deemanii dooniin isaanii galaana Meeditiraaniyaaniin liqimsamtee lubbuu dhaban. Balaa kanarraa nama lubbuun hafe Mo'aaz Mohammud Mo'aaz obsiisnee sagantaa keenya jimaata dabre irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Mo'aaz biyyaa baqatee bahee karaa Sudaan eega biyya Masrii magaalaa Kaayiroo seene booda haalli waajjira UNHCR kan magaalaa Kaayiroo abdiisa kutachiisuu taatiin haadha warraasaaf mucaasaa baatii lamaa qabatee karaa dallaalaa bidiruudhaan gara Awurooppaatti ce'uudhaaf ka'uu isaa nuuf ibsee ture jimaata dabre. Achi boodoo maaltu ta'e? Jaallannitu haasofsiise. Dallaalota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammii biyya gara biraati? Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti Arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabil jedhanii isaan kun namoota lammii Oromoo kanaa fi saba garagaraa kan fuudhanii humnaa ol warra Arabaatti kennanii warri Arabaa kun immoo lubbuu teetiif dantaa hin qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaarra naqan. Isaan maal argatu ree dhiyeessuu isaaniif waan argatan qabu? Ni argatan maallaqa gidduu dalagatan isaan lamaan kun. Nami tokko meeqa baasa gaa bidiruu sana koree deemuuf? Doolaara Ameerikaa 1,800. Akka kanatti egaa warra Arabaatti gaafa isin kennan konkolaataa moo maaliin kaateemmati Kaayirooti warri wal duukaa dhumtan sun? Kaayiroo baasa 4 ni baasanii. Baasiin tokko tilmaamaan meeqa baata? Baasiin tokko keessatti taa'aniitu wal dhaabbatee jira almost nama 80 ni baata. Doonii xiqqoo ta'e yeroo fe'ansan jechaadha. Nama 240 lakkaayan jechuudha. Dooniin suni dheerinni isaa meetirii meeqa ta'a? Achi yoo son ga'inaan makiina sanii nuun deemanii makiina sun bishaan gubbaa yeroo geette makiina san maskootis nu cufanii qilleensi takka akka hin seenne akka hin baane nu godhanii ukkaamamnee achi keessatti jechaadha. Maaliif yoo bantan lammiin biyya tanaa isin argaa booda poolisii qabaa jedhanii akkasitti ukkaamamnee san keessa deemnee achirraa doonii xiqqoo takkatu jira bishaan gubbaa halkan dukkaneeffatanii fuudhanitti gara bishaanitti nu siisanii makiina kana keessa bu'aa jedhanii daddarban nama takka takkaan. Namoonni yeroo san boorsaa fudhannee ani ilmootii akkanatti qabadhee dhaabbadha. Ilmootii tana boorsaa se'anii harkaa fuudhanii uummanni Arabaa kun lafatti darban jala. Yeroo san isiinis cinqamtee iyyi amma yeroo sanan utaaleetti ilmoo jala gadi bu'ee ilmoon homaan taane garuu ashawaa kana keessa darbanii fuudhadhee gara doonii xiqqoo sanitti imallechaa doonii xiqqaa takka jira isa bidiruu xiqqishaa takka jira. Muka moo laastikiidha? Muka. Egaa boorsaa xinnooma waayuu harkatti hin baattan jechuudha akkan ulfaanneefi? Doonii sanatti akka ulfaan boorsaa hojii jedhanii boorsaa namaatu achitti irraa hambisanii akkasitti nama gama hin darban jechuudha. Anamma yeroo san doonii xiqqoo san argeennan bishaan akkasitti iyyuu argee jennaan dubatti deebi'e. Yeroo dubatti deebi'e uummanni Arabaa kun qawwee qabatee dhaabbataa deema jedhanii dirqitti duubatti deebi'uun hin jiru deema itti nu jedhanii nu daddarban.
Meetirii meeqa taati dooniin ishee xiqqittiin gaa dheerinni ishee? Isiin meetirima 10 akkas ni ta'a xiqqishaadha isiin. Garaan bal'inni isii meetira 2 ni ta'a. Egaa nama 200 wayii achirra kaa'uuf deemu? No achirratti amma nama 20 fe'anii isa bidiruu kan biraatti qochi siiqetti jira. Isarratti nama 200 wayii ni fe'anii yeroo sanuu yeroo achirratti ol koran mucattii takka jala haadha ilmaati. Ilmoo baatii 8 bishaanitti kuftee yeroo sana achitti duutee jirti. Yeroo sanuu jechuudha. 200 wayii taatan fe'anii dhaqanii qarqara bishaanii ga'u. Qarqara bishaanii ga'anii doonii ishee xinnoo sanarrattis hin fe'u. Yaa qarqarri bishaanii sunis magaalaa Aleksandariyaa jedhamti. Hundi keessan garuu Masriirraa kaatan? Hundi keenya Masriimarraa kaane. Gabaasaaleen tokko Liibiyaarraa ka'anii jedha. Yaa wanti nu Liibiyaa jennee yeroo sanitti uummata Masrii kanu lubbuu teenya baraaree jiran wajjin nama 6 jechuudha. Liibiyaa jedhaa himadha. Maaliif Masrii yoo jettanii himtan duubatti isin deebisa uummanni Giriik kun gaarii miti. Takkaffaa nurrattis dararaatu gahaa jedhaniitti nu sodaachisanii nuti Liibiyaa himanne jechuudha yeroo sanitti. Amma gaa doonii xixinnoo sanarraati gara xiqqoo guddaasa ta'etti ce'aa jedhanii. Halkan walakkaadha yeroo kana. Nu hundi keenya ceenee jirra. Hundi keenya warri hojii dhufne hundi ceenee takka nu keessa du'e achi booda deemnee doonii isa bidiruu biraa bira nu geessan ammaas sadaffaa jechuudha. Dhaabatee nu eegammaas bidiruu san irratti nu jijjiiran jechuudha. Achirraa nu fuudhee guyyaa deemaa oonee halkan qixxeerratti toora sa'aatii tokkoo ni ta'a. Isa bidiruu guddaa bira nu fidan jechuudha. Bikka tana amma bootan ittiin nuti mudannoo ittiin mudatu. Bidiruu arfaffaa? Afuraffaa bira nu fidan. Isa kana kan fuudhee Itaalii isin geessu jedhanii yeroo alarraa achi ilaallu guddaadha. Ifaas qaba. Namni hundi gammadee guddaa kanaan deemnaa jedhanii gammadanii namni hundi eeggataa turan jechuudha. Haga bira kennee haada funyoodhaan walitti hidhanii nama takkaan achi dabraanuun jedhan yeroo san jechuudha. Olitti utaaltu moo? No, walitti maxxansanii jiran namni asii fuudhetti karaatti achi kenna ka achi amsanitti kun harkisee achi buusaa akkasii ta'e nama takkaan nama 200 dabarsanii sandhuma irratti an maal jechaa ture ijoolleen hojii jiran fi jaartii asii mootii jira amma yaabbannu boodarra yaabbannaa nuuf obsa namni ol jechuun yeroo sanitti boodarra jala guutama maal jedhanii bishaan qixxeessa irratti kun oolnaa kun achirratti ol daddarbaa dallaalanis namoota kana uleedhaan dhahee gubbaarra ho'a jedhee ol dhiiban dooniin isa darajaa 3 qabu ol gubbaadha jechaan markabni sun achirratti dallaaltonni tun arabaa tun hin tumti ijoollee tana ol dhiibanii kaanii tumanii akkasumas yoo godhan namni muraasni koree namni 27 moo akkanaanii hafe osoo hin koriin namni 27 yeroo hafu amma yeroo korre kana jechuudha namoota hedduu achi keessatti argina maalis namni kun jennaan nuti guyyaa 6 as turree naan jedha yeroo san jechuudha namoota 300 kan biraa dhufe amma guutamutti eegu jechuu. Wanti sun guyyaa 6 achi gubbaa ta'anii nu eegaa turan haga nu dhufnee irratti guutamnu jechuudha. Oromoota isaanis? Oromoota isaanis. Maali isin deemtanii isin beekan dura bahan ijoolleen sun. Isin hin geenne Itaaliyaa gammaa jennaan as nu kaayanii as tirraa naan jedha yeroo sun jechuudha. Ijiptii ka'an? Ijiptii ka'anii na dura bahan achi mana kiyya turanii mucaan tokko faante achirratti kan gaafadhe jechuudha. Doonii isa guddaa tartiiba 3 qabu sana keessa nama 300 jira amma 200 sintutti dabalamaa jira jechuu. Nu 200 achirra nu dabalan jechuudha yeroo san. Yeroo kana baalaansiin gamaa gamana jechuu eegalee amma ani yeroo san isa sadaffaa gama jalaa giraawundii san keessa jira gara bishaanitti gadaanu anaaf ilmoon jaartittiyaas boolla takka jira boolla san keessa nu seensanii as ta'a isiniif as gaariidha nu jedhanii as nu kaa'anii yeroo san jechuudha baalaansiin isaa gama bitatti gama mirgatti jechuu eegalee namoota kana gama bitatti wayita yeroo firaa gajjigsaa nama baalaansiin namaas wayita gara bitatti jedhu gara bitaa sanitti hojii jedha namni gara mirgaattis yeroo jedhu namni akkasumatti hojii ciisa gama tokkoon caphee qixxeetti keessa gadi bu'e jechuudha yeroo san humnaa ol ta'e namni. Doonii caba? Yaa bishaanis ka'ee jira yeroo sanii. Dhahaa bishaanii jechuu keeti? Yaa dhahaa bishaanii kana jira dhahee qixxee kana cabee bishaan jala dabree kun immoo haada irraa eeganii dafanii bira achi siite jechuudha doonii nu fiddisuun jechuudha. Dhaggeeffatoota keenyaa kan armaa olitti dhageessan jalqaba baatiif eeblaa bara kanaa dooniin godaantota humnaa ol fe'attee deemtu galaana meditiraaniyaan keessatti nyaatamtee namoota 500 ol dhuman keessaa kan lubbuun hafe Mohaaz Mohammud Aymoo waliin gaaffiif deebii geggeessame ture kutaa ittaanu sagantaa keenya boorii irratti dhiyeessina. Mo'aaziif galanni keenya guddaadha. Amma immoo beeksisa qabna. Sagaleen Ameerikaa yookaan immoo VOA'n
waggaa 75ffaa itti bu'uureffame kabajachuudha qophiirra jira. waggaa 75 afaan 40 oliin tamsaasaa ture ammas tamsaasaa jira. maamiltoonni keenyas kabaja kanarraa akka qooda fudhattan barbaanna. kanaafuu namoonni yaadannoo addaa qabdan VOA sagantaa afaan oromoo yookanis afaan kaan VOA'n ittiin tamsaasu waggoota dheeraadhaa hordofaa turtan muuxannoo addaa qabdanii fi yaada addaa qabdan sagaleedhaa fi viidiyoodhaan yaada keessan nu biraan gaha. kan ulaagaa dhaabbatichaa guute viidiyoo waliigalaa waggaa 75ffaa VOA kabajuudha hojjetamu irratti dabalamuuf carraa qabaata. kanaaf viidiyoo gabaabduu daqiiqaa 2 caalle hojjedhaatoon muuxannoo yookaan immoo yaadannoo VOA wajjin qabdan nu biraan gahaa isiniin jenna. raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo. Hayya lammataa oduu deebi'ee sanitti sagantaa keenya fixachuun duratti paarlaamaan Somaalee haaraa ardha kakatee hojii jalqabee taatullee filannoo pirezidaantummaa biyyi sun ammallee gannaa dhufuuf dabarsan filannoon Somaalee tun rakkoo hedduu keessa dabarte as geette. Somaaleen bara 1991 jalqabde mootummaa jabaa humni gad dhaabatee biyyi bulchiin qabaanne. Mali jireenya Afrikaa ganna haaraa bara 2017 itti aanu kana keessa akka ogeeyyotii mali jireenyaa jedhanitti bara 2016 amma dhumachuu jiru kan caala wayyaa'uu danda'a. Bara 2016 ammaan tan dhumachuu jiru kunin akka ogeeyyotii jedhanitti bara mi'ii gatii itti dhabeetiin kasaar lolaan biyyatti baafate rakkinni hedduullee lafa baafate. Afrikaan duruu chaayinaa irraa investimentii fi misoomalleen waan gargaraatiin keessumattuu investimentiin irra abdatti chaayinaan ammoo jireenyi isii itti rarreeqaa yookaan ammoo tirachaa deemuun iyyuu Afrikaallee waan xoopheenidha keessa tokko mataan oduu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.